Kanafi nuti guyyaa tokko boonnee guyyaa lammataa dhiisuu ebalu buqqa'e jennee gargaarsa guuruu osoo hin taane sagalee tokko walii gallee qaamni aangoorra jiru akka sagalee uummataa kana dhaga'u abdii qabna. Akka dhagayamuuf immoo dhiibbaa gochuu danda'uudha qabnaa jechuudha. Kanaaf itti yoo jettan immoo akkaataa carmu jedhanii hiriira itti ba'an kunillee natti hin fakkaatu. Mee adde Shuguxii isin maal jettan waan kanatti qabsoo keessa turtanillee waan ta'eef. Maalirratti? Waa'ee mammanni keessa jiru kanatti yaada kennadhaa dhiisa gorogora kolfa ibsishaal jira dhufe immoo soo si harkaa gatee bar fikiriin illee inqifaatii isinitti ta'e bar. Maal dubbachuu jirta? Maaliif dhufu? Uummataaf sagalee ta'uuf dhufnee kaa. Ooma san kaa. Yaa dubbattee wanti dubbatan hin jiru kana caala dubbattee jirta. Wanti naan jiru kan dhumaa jechuudha. Namni hundi isaaniitu uummanni keenya beekte rakkoon gaafa boo'ichaa malee amma uummanni keenya qo'aasfiin dubbadhaara. TikTok irratti hin jira sanii fi gaafa duraanii uummanni keenya salaalee arraa miti. Kan rakkoon irra ga'e kan dhumu jiru arraa miti. Erga dubbiin qalaa sun dhuftee booda erga biidoon sun dhufee booda namoonni hedduun dhagahee iyyuu ture malee turee jira jechuudha. Sagaleen amma uummanni keenya amma dur Oromoon jechuudha gaafa ajjeefamtu sagalee hin qaba ture. Okay? Duuti Oromoo duraan sagalee ni qabdi. Amma garuu sagalee ni dhabdee jirti. Namoota hedduudha amma kan biidoo hin bahin kan du'u jiru kan dhumu jiru namoota hedduudha. Namoota hedduu kan kumaataman lakkaa'aman. Still Arsii keessa, Wallaggaa keessa. Sirkaan amma akka jiru sirkaan amma gandoota manni reefuun tana maxxansee ture. Sirkaa keessatti amma still nama ilmoota akka biyya alaati yoo qabaatte ganamuu maallaqa fidjaanii matarra dhaabbatan qawwee irraa qabanii jechuudha. Uummata keenya rakkoo hamaa keessa jira kutaalee hunda keessattuu. Kanaafuu nuti wanti godhuu qabnu gisee hunda if dura boo'u gisee namni jalaa dhume boo'u osoo hin ta'in tarsiimoo qabaachuu qabnaa. Tokko ta'uu qabnaa. Hundi keenyaa sagalee nama hedduu hin dhagahamaa. Cinaan callisee cinaan yoo ka dubbatu taate ni dhumna akkanatti jechuu hin tuffatamne amma. Hin tuffatamne. Rabbii keenyatti iyyuu qabna. Rabbii keenya du'aayii kadhachuu qabna. Du'aayii kadhachuu nurra jiraata. Because harki mootummaaleen harka rabbii irra jira waan ta'eef jechuu. Wanti goonu tokkollee hin wallaalla asli dubbanne. Wanti ilmi namaa dubbachuu qabu dubbanne. Iyyuu yoo ta'es iyyine wanti hin godhamne hin jiru. Bara kanatti Oromoon hedduu salphatte jechuudha bara duraanirra. Kanaafuu hundi keessanuu sagalee ta'uun isinirra jiraata. Wanti jiru dhugaa sun wayii kara deemaa dubbachuu barbaada. Mucaan suni dhugaa rabbii wanta Oromoo ta'eefi malee sila arra mootummaan mucaa san ajjeesuudhaaf takkiin hidhuudhaaf barbaaduu osoo hin ta'in mucaa san badhaasuu irra jiraata si galee doktar badhaasuu irra jiraata. Mucaan suni humna eenyu ol humna nageenyaati olitti bikka san dhaabbatee uummata kana gargaaraa jira. Bishaan itti qabaa jira. Manguddoo ol qabee gaqqabaa jira. Osoo qawween sodaatiin, osoo lubbuu isaan sodaatiin, osoo ilmoo dheengadda bultii ijaarrate mucaan kun dheengadda eebbifame injinara sanuu mucaan. Injinara sanuu. So mucaan kuni rakkoo dila kana keessa kan seenu jiru saba keenya kanaaf, uummata keenya kanaaf. Mootummaan arra yaamee mucaa kana thank you jee akkuma namoota kaan badhaasanitti badhaasuun osoo irra jiraatu mucaa kana garuu haadha manaa isaatiif ilmoo isarratti dhaqanii sodaachisa waa hedduu ja'anii galan jechuudha. Mucaan kun rakkoo hamaa keessa jira. Kanaafuu mucaa kana osoo kanama ajjeesee jiru, osoo kanama gudeedee jiru, osoo kan morma namarraa muru jiru, osoo kan qawwee nama ajjeesu jiru, osoo miskiina kan ganama galgala saamu osoo jiru, kan miskiinaaf dhaabbatee maaliif ajjeefama? Maaliif dorfama? Kun jechuun tuffii saba guddaaf qabdanii jechuudha. Kun jechuun saba keenya tuffachuudha jechuudha. Mootummaan isa barbaadu jechuun inni hidhame jechuun akka saba hunda saba Oromoo walitti qabdanii hiitanitti laalla jechuudha. Kanaafuu mucaa kana yoo mucaan kun waa tokko ta'e sabni Oromoo callisuu hin qabu. Osoo waan ta'in dura gabbee dubbatu qaba. Gabbee dubbatu qaba. Wanti callistanii teessaniif hin jiru. Mucaan kun yoo waa ta'e yoo booda waa ta'e eenyu nutiitutu gabbee boo'icha maaliif gisee hunda maaliif fooxaan irra taa'uu diddeessa tunis fooxaan. Qabsootti jirta. Qoyaamee fooxaan irra taa'uu diddee. Saakan ni naara beekte aan rifeensa qulqulluu. Hundi keessan warri share godha maaliif viidiyoon asirra hin taa'u waan ta'eef akka TikTokti miti namni 1400 jirtan kun hundi keessan namni haati rakkoon uummata keessa argaa jiru. Dhaggeeffadhu Dr. Abiy Ahmed Ali kan anafaa sodaa walitti hin dhagaa itti. Doktoriin sodaatiin
Ati mas لا asbay اتمدي gazzen في Dr. Abiy jo asbay mal sodatta Dr. Abiy gizen jo asbay Dr. Abiy Ahmed Ali yaa Facebook an sagalee keenya akka dhageessu abdii qabna. Ummanni kuni dhiiga kafalee qeerroon kumni shan itti dhumtee xiqqaan snaayiparii dura dhaabbatee dubartiin ulfaa snaayipariin dhahamteetiti aangoo sanirra baate jechuudha. Aangoo sanirra namni ka bu'ee hundi ka dhukkubsatee bu'ee jira ka du'ee bu'ee jira ka aangoon jibbee rakkatee dhukkubsatee vaayirasii meeqa qabee bu'ee jira jechuudha. Kanaafuu aangoon waan turuu miti. Saba kanaa si fayyada. Saba kana waliin jiraadha. Ummata kana laali. Ummanni gaafa si kadhatu si kabajeeti malee ummanni kun yoo kaka'u ta'e ummanni kun galaan waa hedduu jiisuu danda'a. Oromoo kana hin tuffatin. Oromoon gaafa kabajaa waa si gaafatte waan si gaafatte hojjedhuuf arra kana achirra akka baatu si goone bari akka miskiinni dhumuuf akka miskiinni saamamuuf akka miskiinni ajjeefamuuf osoo hin ta'in guyyaa tokkollee namni gabbee akka jiraatuuf barataan akka baratee barnoota isaa baratee kara manaa galuuf arra garuu minishaatti qawwee duwwaa kanate ummata miskiina lafarraa ficcisiisaa jirta. Ummanni miskiinni gabbee halkan dhukkubsatee bara wayyaanee sana wayyaa bara ammaa kanatti miskiinni ijoolleen daa'imni dhukkubsatee faarmaasii dhaqee kiniina bitachuu hin danda'u. Because qabamee qarshii 100 miliyoona gaafata. Haati halkan qarshii 500 dalagattee bultu miliyoona tokko eessaa fiddee ilmoo isiitiif kafalti. Wanti kun sirriidhaa miti. Yoo dhaabsisuu dandeesse kabajaan si gaafana Dr. Abiy Ahmed Ali ammallee ta'uu dinnaan gaatti cabsinaa beekte. Karaacho. Yoo didde karaacho. Yoo ergaa kana kallatti maan akka soddaa bira ga'u abdii qabna. Dhugumatti nuti abaa'osaa ta'uu kafaa'osaa ta'uu badhaadhinasaa ta'uu bilxiginnasaa ta'uu every waa'ee paartilee Oromoo kuni nun ilaalatu miseensa miti jechuun miseensa miti. Nuti nagaya barbaanna. Isuma dhugaa rabbii yoo taate yoo dubbanne nagaya barbaanna. Akka hawaasni keenya nagayaan bahee galu barbaanna nuti. Boo'icha ilma harmee Oromoon feene nuti. Dhumaatii ilma Oromoon feene nuti. Saamicha Oromoo irra ga'uun feene nuti. Ajjeecha Oromoo irra ga'uun feene nuti. Kamanni irratti gubatu. Ka horiin jalaa saabamu. Harmee Oromoo gudeedhamu. Soo nagaya barbaanna nuti. Nageenni biyya saniifillee ummata keenyaafillee hawaasa sabla biyya saniitillee barbaachisaadha. Nageenni hunda caala. Hawaasni Oromoo yeroo kamuu caalaa amma nagayaan bahee galuu barbaada. Oromoon roorrifamaara. Ajjeefamaara. Qe'ee isaa irratti saamamaara. Qe'ee isaa irratti gudeedamaara. Qe'ee isaa irratti qalamaara. Soo nagaya barbaada. Kanaaf qaamonni aangorra jirtan. Filis ummata keenya nagaya kenna. Ummanni qe'ee isaa irratti dhumaara. Roorrifamaara. Tumamaara. Ajjeefamaara. Isiniin hin tumamu. Kabosonaatiin hin tumamu. Alagaan immoo morma qalamaa jechuudha isinii galemi. Isinillee tuma. Guyyaa yoo isin tumtan halkan yoo kabiraa tume eshiisu rakkoo miti jenne callifne. Ormi immoo yoo bare dhufee morma irraa ciru garaan akkami isin danda'e. Nu kan ulaalessaa jiru keessaniyyuu miti. Keessanii miti kan ulaalessaa jiru. Bar abbaan ilmoo yoo tume rakkoo miti jettee tuma callifta. Bulchaa kennaa jettee callifta. Hoogganaa kennaa jettee callifta. Yoo osoo ati aangorra jirtu dhufeetiin alagaan morma sirraa ciru immoo si dhukkubsa. Yoo osoo ati aangorra jirtu alagaan dhufee harmee Oromoo gudeedu, obboleettii Oromoo gudeedu, obboleessa Oromoo morma ciru, qabeenya Oromoo saamu bataam wusti yaaqaaxilaal yaannaadidaan dacha sitti dhagama. Namummaa kee jibbita, eenyummaa kee jibbita, biyya san jibbita, Oromummaa jibbita jechuudha. Nama hadheessa isinii galee miti. Kanaafi barataan hiriira ba'aa jira. Ummanni akka ajjeefamaa jirutti giddi hiriira baaftaniitiin waan biraa godhaa jirtan siyaasa dhiisaa. Siyaasni akkanaa siyaasni fokkataan dhiiga ilmaan Oromootiin taphattan ilmaan Oromootiin taphattan ilmaan Oromoo kun garaana ta'e isin nyaata. Waan akkanaa dhiisaa wal sossobuu dhiisaa jira kenna. Hawaasa keessantu isin caala. Tigreen waggaa 27 biyya san unkuraa turte gaafa asii Oromoon itti ka'ee biyyi jibbe bar ummata ofii keessa galtee dhokatte bar. Isinii galee miti. Aangoon tun ergisa. Boru yoo irraa kaatan hawaasa kana jalatti dhokatuun keessanii nafu. Akka fagoo waan jirtan isiniif fakkaata malee. Akka aangoon guddaa isiniif fakkaata malee. Boru yoo isinii gamte akka tarasaa maasaraan sun isin harkaa miliqe. Aangoon kun isin harkaa miliqe akkuma Geetaachoo Raddaa faan. Maqaletti galtee kan argite haadhaaf abbaa ofii jala dhokatte kana boru Oromiyaa keessatti miliquun keessanii nafu ko. Dirqama bar dirqama.
dirqama galta akka har'aa kanaa miti wallahi dirqama galta ba 4 kiiloon bar mililikiin gane mililiki Itoophiyaa san uume gane bar 4 kiiloon gantuudha ana isinitti hima wallahi 4 kiiloon gantuudha 4 kiiloon mililikiin gane 4 kiiloon Hayila Sillaasee gane 4 kiiloon Hayila Mangistuu Hayila Maaram gane 4 kiiloon Mallasaa gane Mallasaa osoo waa takka jee osoo ittiin qufa'in sammuu itti dhoose aangoon ergisa isinii galee miti kanaaf ummata keessa kana karraa imimmaan haqa ummanni waan biraa isin gaafataan jiru sarraatanyaa manatti naa qaxiraa isiniin jedhaan jiru gibira narraa qannasaa isiniin jedhaan jiru suuta itti dhufne warshaa daabboo naa dhaabaa isiniin jedhaan jiru warshaa zayitii isin gaafataan jiru ifaa isin gaafataan jiru kaarabaa isin gaafataan jiru Oromoon nagaya barbaada jedhaa jira zayitii barbaadaa jiru sukkaara barbaadaa jiru nagaya isin kadhatee dhabe waggoota 5 jaan darban kana osoo isaan nagayaaf booyan alagaan dhufee morma irraa ciraa jira Arsii keessatti qabeenyi akka jiruun gubataara mana gubataara loontu qalamaara dubartii gudeedamaara ummata buqqa'ee bosona keessatti dhalaara sinigalee miti waan harmeen sirkaati fi harmeen salaalee keessa jirtu yoo rabbiin tokkochi rabbiin guddaan dubbate malee ummanni dubbatee fixuu hin danda'u namni dubbatee fixuu hin danda'u jechuudha rabbiin tokkochi yoo dubbate malee waan ummanni sirkaati fi ummanni salaalee keessa jiru waan Oromiyaan kutaa garagaraa keessa jirtu jechuudha sinigalee kanuma itti fuufamee isin afaan karaa naguugaa yoo qabsooti maaliif deemtarree akkasuma barattoota hiitanillee akka gadhiistan kabajaan isin gaafannaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa fiideen gadda ijoolleen qabamtee hin jirti ijoolleen qabamtee tun dhahaa qabatteeti miti kan baate boombii qabatteeti miti qawwee qabatteeti miti kan baate daftaraa fi qalama isaanii akkuma duraanitti karaa nagayaatiin sagalee uummata isaaniitiif ta'anii wanti hiitanii mana hidhaa keessanii hidhaan furmaata hin ta'u ijoolleen barnoota isaanii akka barattuuf ijoollee hiitan gadhiisa asumaan kabajaan isin gaafannaa ijoollee hedduutu hidhame waan ta'eef wanti ijoollee hiitanii ijoollee reebdaniif hin jiru ijoollee gadhiisa kuni furmaata hin ta'u yoomillee furmaata ta'uufillee hin danda'u ammallee ummanni nagaa isin gaafataa jira ammallee deebisnee ummanni kun osoo ummanni baqa yaa'iin barbaadu ummanni akka duraanitti hiriira bahee dhahaa darbachuu maal godhuun barbaadu nagaa barbaadu kun hundinuu harmee Oromiyaatiif jedhameeti ummanni kan callisee nagaa isin gaafatu jiru gabbee isin cabsu wallaalee osoo hin ta'in aangoorraa guyyaa takkatti isin buusuu danda'a ummanni Oromoo hedduudha waan ta'eef garuu ummanni kunii kan barbaadu nagaa harmeen Oromoo kan isin gaafachaa jirtu nageenya gaafachaa jirti akkamitti nagaaf marii barbaachisa silaa nagaa barbaadan nagaa barreeffamaa osoo hin ta'in nagaa marii osoo hin ta'in nagaa hojii barbaanna jechuudha hojjedhaamii nagaa irratti waa'ee nagaa barreessuu fi waa'ee nagaa haasa'uu fi uummata nagaaf jennee hiriira baasne jechuu dhiisaati uummata miskiina aduu keessatti uummata beelaan garaa balleessan achitti aduu keessa dhaabdanii nagaaf jettanii osoo hin ta'in silaa nagaaf yaaddanii guyyaa tokkotti nagaa fiduu hin dandeessan jechuudha nagaa fiduudhaaf wanti beellama nama qabsiisu hin jiru yoo qabsoo yaa'ii biraa ta'e malee fooxaan maan irra taa'u diddee sana aarsu jirti wallaahi qoyaa fooxaa sirreeffadha fooxaa rakkisee addee makillee هذا فوق مشكلة والله نرجع والله بروست أنا أقول أمبارح ما فوق أنت شو جدي فوق ترى كذا إننا أمتك يا كارف غاري هندوم تكيسانو يو أكشرات هايتنين نتوفتو باتني كاملين أجوجرات نمو أجيفتو جرات أما نتكو وات أجيفتشو دتامني وات أجيفتشو دتامني والتوفنا سنيجالي كميديا رجل والتوفتا كانغو رجل والتوفتا كبوسونا رجل والتوفتا والله ولمرة أطلعني والله كنافي أكشرات هاي كامل سجالي كأنه كنا أجيفته نتوفتشو باته ummata kana nagaa buusu yoo jiraate hundumti keessan namni kumaaf 100 jirtan kun hundumti keessan sheer gora mana